guyyaa abaaramaa akkasii. Maaltu taala har'ammoo maalitti adeemna lafa? Egaa isheen dabaltu moo maal godhaa? Maal godha? Ofumaati. Hojiinoo hin jiru ofumaa malee. Hello. Aboo badii birrii maali na gaafattaa? Kan birrii badeemu waan an hojjedhus waan an godhu sollaalee rakkachaaraa birrii na gaafattaa? Rakkataa rakkina barbaadan jedhan dhugumaa. Kun yeroo rakkadhetti na barbaadda. Yeroo hin qabu nan barbaaddu. Anuu waan an qabadhu mukan qabadhu wallaale. Utuun ibsaa faa qamaa argadhee nan yaabbadha irra nu taala. Yoo argite naa barbaadi. Hatumtu yoo argite naa barbaadi. Sadugaa maaliif ibsaa qabachuuf hin jedhaa? Hin jiru bakka waanuma hojiin hin jiru, jireenyi hin jiru. Manni gurguramuu didee ilaan badeen gaddallee konkolaatattii tokko natti laatanii gurguratanii bakka namni bitu namni laa nama gaafatu dhibba. Ani hin beeku isa kana. Haa ta'u walii dawwalla bakka birreetti nan gaafate. Aanoo ilaa manni giraa natti gee waan an hojjedhus waan an kaffalus dhabaan jira laa bariin bee mana keessaa warra mana kiraayii dhokadhe. Tole birreetti kan. Hello. Nagaadha isaa galatu fayyuu malee. Jirra isaa galatu. Na barbaaddanii. Dhufee qaamumaan dhufee teenyaa somnaa. Amma dhufe. Tol. Maaliif na barbaadala? Qoyda. Na barbaaddanii. Hin godhee fi ba'a. Maali? Manuma na nyaachuu gaira afaan banate. Ila bakadhee keessumaa bakadhee ala kana taa'u nu. Maali mana jibbisiisa mana keessan mana takkattanii ijaartanii birrii meeqatti baaftan attamitti jibbitu? Abjuudhaan na ajjeesa mucaa qotu. Maalaa softu? Narraan ka'ee na ajjeesumaaf kanan utaaleen kee irra geessa. Maaloo aftanitti ture? Maalamna. Maal dhalli dargafa maal akkasii? Maal akkamittiin sin ajjeesa sin abbaasaa miti? Minaa hordofime manatti galaan jiru. Amma lubbuma kootiifa sodaadha. Ofiifuu minim. An ofiifuu minim. Mucaan kun abbaasaa ajjeesee nama qaballeessu. Maaloo abjuun dhugaadha. Abjuun dhugaadha. Anamma edda abjuu gidduu kana torbee kana abjuu jedhee hin beeku. Torbee darbe keessaa abjuu kooni mana sadiin kireessa. Boriisaa mana sadiin gurgura. Abjuu sirrii. Eduma abjuu argee hin beeku. Edda garuu abjuu kooni nan dhufa. Gara mana kiyanii dhufa. Waan itti laattu adaraa dhalaqu. Adaraa akka waan akka mucaan kun sin ajjeesu anis abjuudhaan argeera. Abjuun sirrii. Dhaloota si'anaame maalumatu garaa jabeessa. Attamitti dhallabbaasaa ajjeesa. Attamitti mucaa kana bittanii nama bootanii falatti bittanii sin ajjeesaan jedha. Attamitti duutu sila. Amma isa maal goota? Baruma galagalee. Amma maal naa goota? Siin dhagaa. Ani jaanwar goo dhabbeera. Bakka inni oolu sana na barbaadi maal akka goonum natti mee amma anoo gubadhe. Sa dhugaa maal nama guddaa miti sin attamitti duutu mucaan kun attamitti sin ajjeesu attamattiin dhalli abbaasaa maal anam isinii mucaa kanaan nama ta'ettanii makiinaa kireessitanii nama ta'ettanii hojiitti barbaadu inni garuu sin duuba deebi'ee sin ajjeesee. Amma lafa manaa kanatu guddaa ta'e ishee kana dhaaluufi ishee kana dhaalaa kanaaf sinitti mari'ata maal gootiif? Meeshaadhis dirqama bade haadhatu mataa na baase haadhata chool mataa na baase dirqama bade inni isa maal goonaa miti amma furmaata. Hin ta'u akkamittiin sin ajjeesa nama guddaa miti sin du'aama keessan booris dhufee du'aama keessan sin ajjeesa har'a sin ajjeesa booris irra deebi'ee dhufee sin ajjeesa du'aama keessan sin ajjeesa hin ta'u akkamittiin nama guddaa miti. Ilaameen. Haafu dhiisme amma manaasii soon baqadhee dhufe atis immoo ittuma na balaartan nan si barbaadeefi yaada furmaataa naa kaa'edha. Ila amma wanta kan of sodaadhe mannuuna nyaachuu ka'eera. Mucaan kun lafa nooruu hin beeku. Ila na hordofi nama hojii nooruu na hordofi maal immoo akka goonuuf mi'a tasgabbaa'usiisee dhagaa waanuma ittiin qabatee taa'umee naa barbaadi. Ani riba dhabee. Maal na dhagaa kun maal na dhagaa utuu na dhagaa ta'ee dhufee sin ajjeesa utuu na dhaga'u utuu na dhagaa ta'ee kamitti dhufee sin ajjeesa sin irratti
nan dhaga'a naannoo kun garuu isa dhugaati isiniin hordofa maalirra akkan oolu eenyuutiin akkan oolu isuma inni isin ajjeese kana akkamittiin akka inni isin irratti yaade akkamittiin akka inni isin ajjeesuu fedhe kana bira nan ga'a guyyaa tokko guyyaa lama keessatti eenyuutiin akka inni isin ajjeese akkamittiin akka isin duutanii nama meeqa ta'anii dhufanii akkamitti ol seenanii akkamitti isin immoo duutanii akkamitti akka isin ofirraa qabdanii utuu isin ofirraa qabdanii immoo dhaanii akkamitti akka isaan isin ajjeesan Maalidha lakkoo? Carraa akkanaa jaallatanii ofitti ni dhani. Hin ta'u kun maal akkamittiin ani isin ajjeefti ani madheen gadda akaakayyuun koo kottuu dheena waan maal akka inni natti naanna'uuf hin beeku utuu manni natti naanna'u hin ta'u hin dhufu hireen dide abjuu sirriidha kotte dheesi waameera taanaan yoo dhatte hin duuta si ajjeeseera taanaan ati duuta amma yaada furmaataa tokko keenya darbina mucaan kun akka inni isin hin ajjeefnetti yaada furmaataa nuyi keenyu nan hordofaa ba'uuf galuusaa eenyu wajjin akka oollu eenyu wajjin akka inni deemu itti adeemna ejjennoodhaan dura dhaabanne itti adeemna eenyu wajjin deema eenyu wajjin oola sirriitti duukaa buune jala buune nan hordofa. Kanumaaf as barbaade kanuma sirraa eegas adaadha dhaqoo naa hordofi amma kana deemiti bakka inni jiru eenyu hojii akka inni jiru isuma kana naa ati naa rakkadhu maaloo na oolshi kana jala. Isa kana naaf dhiisa mucaan kun lammata deebi'ee isin hin ajjeesu isinis hin duutan na kana nan tuqura garuu eessa akka inni oolu yoonni bishaan dhuge yoonni biddeen nyaata yoonni lallaafaa ajajan taa'een ajajan yoonni nyaata taa'een nyaata maal akkasitti ni ilaalaa nan hordofanii eenyu wajjin akka inni oolu hordofuudhaafanii na barbaachisa garaa qullaan hordofuu maali yeroonni nyaatu taa'een ilaalaa ani soonan beelaa kanaaf iyyuu faranqaa mucaa kana nan sirreessaa nan gorsaa naman godhaa isinis guyyaa tokko isa dhugaa itti gammaddu isa har'a gadditan kanaa asitti gammaddee jira dhalli immoo gaafii nama boonsifti kanaaf iyyuu itti gammaddu guyyaa tokkoon gammaddu kanaaf waan ani ittiin deemee hordofuuf Wal duukaa sana rakkannu ani sana kadheensa waame waan amma jedhe duwwaa naa godhu. Kan ammoo amma sirraa eega sammaa kana deemiti bakka na jiru naa hordofi kottu natti. maal ani jaalladheen boonye isa maal jaalladheen boonye isa duutantu laa dhufee na dura bu'ee na boossisee laa du'a keenya chitti laalee bu'ee. Obsi dhala koo. Ansaan ofii du'u miti. Saseen maqabaddu. Nama guddaa irraan bareedu. Namni abboona boosisaaru. Nama guddaa irraan bareedu amma akka godhani fidaame duukaan deemee hordofaati birrii laadhaa waan ani ittiin duukaa deemee hordofu birrii malaadhaa kana caalaas immoo bu'anii ol boosisuun gaarii miti maal godhu ijoollee basiyonaatu baruma isaati. Gaarii sime. Amma deemee Isa rakkoo inni isin ajjeefne afan duukaa deemee isin hordofa malee maal godhu baratu galagale. Gaafata deebitoo ta'u. Maal godha kan? Lubbuu caalaa miti. Rakkinaan keessa rubeettanii adeekotu kaayee. Utuu duutanii deeftanii deemtuni kana. Dhango battee. Tokko dabala. Maal kun maal? Maal Shiroo tokko maal godha kan ofa. Nanga utaanaan. Amma deebii natti miidha waa isarra keessatti hime. Asumaan taa'ee eegaan maalan koo galee manatti sin galu. Hayi galgala koo bade galgala koo balleessite. Maalan godha garaacha koo na diimate yaa waaqa natti hin dhiyeessinitti gal. Isin faddaalota kana akkasin godha sila imma dhufteef qofa imma narraa barbaaddu wanta naa ta'e jettu qofa siifan ta'ati wanta naa ta'e jettu siifin ta'anatti imma dhufteef qofa naa ibsiti deema hojii qabaan maal shantamarratti waliin taraara seena baay'ee haasofta
ammati mee gaafa achi natti haasoftu ani eenyu akkan deebi'etta ani nama ta'ii maatii kee keessaa dalga kan dhalate siidha yeroo namni si ari'u nama baqatta yeroo birrii si ari'u birrii baqatta yeroo jireenyi si ari'u jireenya baqatta ani ol ta'ii nama ta'ii guddadha malee maalin godhan jireenya kee maal argadhan Jireenya na baqate moo natu baqate? Karaa kee milkaa'eera? tole milkaa'u baates waan asi barbaadeefan sitti mee si biraan maaliif akka si barbaade nama wajjira namni kuni Qaxxaamura dubbadhu inni harkistu hin qabaatin qaxxaamura dubbadhuuti hin deemna yeroo konnee na gubataara. maalu arrabu maal ta'a yoo dhaggeeffanne maal ta'a maal dhaggeeffanne Haasa'ime maalo? ila mucaa tokkotu jira mucaan kuni nama gaariidha nama jireenyaaf ta'u nama itti amantu ila waa'ee mucaayi amala ishee irraan jalqabee sitti hima isa kaan bira hin geenye Mata duree walaloo keetii waa'ee mucaa kanaa. mata duree walaloo keetii qoosaan jiru hojiirra hin jira Tole. qoosaan jiru walaloo faasaa maaltu walitti fide kanaafiyyuu Haasa'ime maalo? Haasa'ime nan gubiini maalo? Haasa'ime. innaa nama gaa'ela isa dhugaatii mucaan kun mucaa gaariidha indaa'uun nama akka keetii jette akka kootii illee sitti argatti anillee gaa'elayyuu qaba nama akka kootii eessatti argatti an dhugaadha mucaama bareedduu ijoollee bareedduu daa'iman qaba dubartiin kun isa dhugaatii na dhaggeeffadhu dubartiin kun dubartii ogeettiidha Marfii waraantii ogeettummaa ishee waraante jechuudha. in ariifatin waa'ee oraanuutti sin biigin in turra malee maal goonetti dhanii Hin sodaatin ilurraa aadaa Oromoo wannoo beektanii isin kanadha. Oltee uffata kee balleessaara xiqqoo. kanaafi haa ta'u biruma geessan qaqqabdan waan akkasii qaba jireenya qabdii isa dhugaati nama gaariidha isheen nama gaariidha ati gaafa isheen jechuudha nama gaarii nama naa barbaadi nama naa ta'ettee isa jalqabaa siin yaade maaliif akka ati fayyadamtuun barbaade maaliif akka ati fayyadamtuun barbaade mucaan nama gaarii jireenya asii ol isa dhugaati olum kanaaf iyyuu ati ol ba'uudhaafi ammuma gadi buute immoo ol ba'u fedha waa'ee birrii yoo ta'e birriin garuu Maanni garuu ni maqaa eessa maqaa haaraadhaa kuni maqaa garuu dhageenyaan beellu. umurii isheetu waggaa 50 Shantama. ee Maal goona ree adoo? Rakkina kanarra caalu yaa? rakkina isa dhugaasii jedhanii kana sirraa egaa Shantamni kun rakkina irra waan hin dabarreef walii galee. Yoom fidana ilaabe dubbiin baay'isiin yoom dhufti eessa yoom wal argina maal qabdi haasa isee rabbaas ifoomsime. rakkoon qabu hin ariifatin sareen kan ariifattee maal taateedhan sareen ariifattee maal taateedhan waan hundinuu isteeppiidhaan itti sitta malee ammoo itti amma dhattee gigir ettee kiyaaseeta ati waan ati godhatu irraa jiraa sitti himaa yeroo ishee si dawwaltu yeroo ishee wal argitu amalli kee ilaalchi kee Foormulaa guutuu ilaalchi kee amalli kee jijjiiramuu qaba ati jigsaa mitam jigsaa miti gaafa ishee argitu jigsishiidha malee jigsaa miti akkaataan uffannaati akkaataa itti ishee bira geessu dubbannaan kee lafa ta'e itti dhaqi. Haala amala koo lafa godhee dhaqare namuma ta'een itti dhaqaanu. Nama ta'is lafa ta'is itti dhaqi. Inni kanaan booddee kan keetti situ xumurataa ani qabii fiti malee maal eegdaan akka isheen dhuftu nan godha waan barbaachisu tokkotu jira. maaliin immoo Anis gidduu kan haalli koo gaarii miti hojiinis hin jiru. Anaafatillee nama kana olirraa fudhatu miti tola ol gargaarra kan waan akkasii tola si gargaaruu qaba. Waan sirraan barbaadu ture dhugaadha haaluma koo laalee gidduu kana rakkachaa hin jira birrii waan ta'ee akka koomishiniitti sirraa fudhachaa jira miti. akka koomishiniitti maarree na biraa qabdoo. Ati saborii yaadi malee sheerra naa laattu yaadini. Isa gowwaan moo hin ta'in isa dhugaa gowwaa hin ta'in isarraa yaadi saborii mee isa ganaa boori ishee jireenya jiraattan mana keessa jiraattan makiinaa ooftee yaadi daqiiqaa tokko isa yaadi malee isa yaadi taanaan birrii kana naan laattu ati garuu isa yaadi maal Itti walii galeera. mateeranii yoon ta'u teessan nama biraatti dabarsa nama biraatti dabarsa birrii laatee hojiidhaaf Hubannoo godhadhu gaafa haasoftu. fidi kaa Meeqa sii kenna? maali birrii ma fidatu amma hariidhaan kanaan booddee maarte
maartee fuudhaatu isheerraa. Mucattiin eessa jirti? Hammaarii laadhaan maartee fuudhaatu maal godhe mucaa? Mucattiin eessatti oola? Kanatti immoo akkan jalqabettan xumura. Akkamittiin qilleensa irratti dhaqee Akkan barbaadaan? jalqabettan xumura. Naman to'ate. Sina manaa rek. Sina manaa. Dubbiinuma tokko. Dubbii dhiisi qabi. Qabi. Waan barbaachisaa ta'u qabi. Waan qaburraa kan oolu kinoo waan tokkotu hin jiru. Maaliin godharee kana? Oodhu kana. Itti oodhu. Mucaan keetii daabboo ittiin bitteen galtu maali? Jetteere. Silaa birriitti xiqqoo namatti laattu amma kun dhugaadha ishee harkaa fuutee naa laatta malee birriin kun nan ga'u. Nan ga'u. Gaafuma walii galtanii harkaa fuutee naa laatta. Nan ga'u. Haa ta'u baasii waan irra geenye moolii dawwala siin dawwala. Ji'a dhufti. Ji'a tokko caalaan turte dhufte isuma dhufaa jirtu bettee yoo haala mijeeffachuu bettee natti adeemee booleetii naa fuudhu waan hunda isaa haala mijeessee makiinaa faa fidee naa fuudhu jettee itti adeemta gaafa isheen dhuftu maalanis simbiraa lafaaree olchuma waan itti adeemna yoo adeemuu ta'e. Maal goota tiriis haa ta'u fudhattee itti sii daballa waan sii daballa dhimma rattuu hin qabdu. Adaraa kee dafiifi. As dhoomne achi dhoomne markaa fuuna ka. Hello. Ganama biddeetti jettee baduna baattee himmati. Kan torban tokkoon fidee dhufa. Maal targamee? Maal targamee birrii targame? Dhus akka inni itti guutu goonaa innis fideematti guuta karaan beekan darrabanuu dhaate ka. Fideen dhufa. Kan biraanoo zayitiin haa zayitiin jiraa? Barbareenoo jiraa? Qimamiin qot. Biddeenumaa rakkinni. Unqulaaliinoo. Tole. Meeqatte kun? Eeyyee hunduma isaa fudhadha. Lammeessaa garuu. Godhama illee baaduu deegala malee.